addunyaa tanarra hanga jirtan haadha teessan hin dagatina. Suuraa asirratti agartan tun haadha takkaatu ture gamoo takka keessa. Gamoo gartee namni tokko keessa hin jirre san keessatti tajaajilamaa turte. Isiin fayyaa dhabdee hedduu rakkannaan namni isii tajaajilaa ture san ummaan ta'e du'aa jirti hoottuu jee ilma isii yaamnaan ilmi isii yeroo fiigaa dhufu haadha isaa hedduu laaffattee du'aa jidduu jirtu tana argee ummaatii maal dhaammattaa jennaaniin yaa ilma kiyya mana kana keessatti marwaa qilleensitaa farsitu qabbanooytuudhaafi firiija tallaajaa mukayyeefa as keessa kaayee imaaraa fooqi tana keessaa jennaaniin yaa ummaatii duba ilaan gaarraa maaliif kanatti nimin taa'ee jennaan ani amma an kara galaa keetiin jira an obbaafadheetiin jira ati garuu gaafa dulloomtee mana kana keessa dhufte akka kiyyetti akka oowwaan hin gubannee jetteen. Sigalee kanaaf namni gartee addunyaa fi akhiratti illee si yaadu haadha teeti warri gartee haati isaanii duraa duute rabbiin gartee jannatul firdoos isin haa qananiisu. Warri ammoo gartee haati teessan addunyaarra jirtu haadha teessan kunuunfadha adara. Addunyaa tanarra hanga jirtan haadha teessan hin dagatina. Suuraa asirratti agartan tun haadha takkaatu ture gamoo takka keessa. Gamoo gartee namni tokko keessa hin jirre san keessatti tajaajilamaa turte. Isiin fayyaa dhabdee hedduu rakkannaan namni isii tajaajilaa ture san ummaan ta'e du'aa jirti hoottuu jee ilma isii yaamnaan ilmi isii yeroo fiigaa dhufu haadha isaa hedduu laaffattee du'aa jidduu jirtu tana argee ummaatii maal dhaammattaa jennaaniin yaa ilma kiyya mana kana keessatti marwaa qilleensitaa farsitu qabbanooytuudhaafi firiija tallaajaa mukayyeefa as keessa kaayee imaaraa fooqi tana keessaa jennaaniin yaa ummaatii duba ilaan gaarraa maaliif kanatti nimin taa'ee jennaan ani amma an kara galaa keetiin jira an obbaafadheetiin jira ati garuu gaafa dulloomtee mana kana keessa dhufte akka kiyyetti akka oowwaan hin gubannee jetteen. Sigalee kanaaf namni gartee addunyaa fi akhiratti illee si yaadu haadha teeti warri gartee haati isaanii duraa duute rabbiin gartee jannatul firdoos isin haa qananiisu. Warri ammoo gartee haati teessan addunyaarra jirtu haadha teessan kunuunfadha adara. Addunyaa tanarra hanga jirtan haadha teessan hin dagatina. Suuraa asirratti agartan tun haadha takkaatu ture gamoo takka keessa. Gamoo gartee namni tokko keessa hin jirre san keessatti tajaajilamaa turte. Isiin fayyaa dhabdee hedduu rakkannaan namni isii tajaajilaa ture san ummaan ta'e du'aa jirti hoottuu jee ilma isii yaamnaan ilmi isii yeroo fiigaa dhufu haadha isaa hedduu laaffattee du'aa jidduu jirtu tana argee ummaatii maal dhaammattaa jennaaniin yaa ilma kiyya mana kana keessatti marwaa qilleensitaa farsitu qabbanooytuudhaafi firiija tallaajaa mukayyeefa as keessa kaayee imaaraa fooqi tana keessaa jennaaniin yaa ummaatii duba ilaan gaarraa maaliif kanatti nimin taa'ee jennaan ani amma an kara galaa keetiin jira an obbaafadheetiin jira ati garuu gaafa dulloomtee mana kana keessa dhufte akka kiyyetti akka oowwaan hin gubannee jetteen.
si galee kanaaf namni gartee addunyaa fi akhiratti illee si yaadu haadha teeti warri gartee haati isaanii duraa duute rabbiin gartee jannatul firdoos isin haa qananiisu warri ammoo gartee haadha teessan haati teessan addunyaarra jirtu haadha teessan kunuunfadha adara addunyaa tanarra hanga jirtan haadha teessan hin dagatina. Suuraa asirratti agartan tun haadha takkaatu ture gamoo takka keessa gamoo gartee namni tokko keessa hin jirre san keessa tajaajilamaa turte. Isiin fayyaa dhabdee hedduu rakkannaan namni isii tajaajilaa ture san ummaan ta'e du'aa jirti hoottuu jee ilma isii yaamnaan ilmi isii yeroo fiigaa dhufu haadha isaa hedduu laaffattee du'aa jidduu jirtu tana argee ummaatii maal dhaammattaa jennaaniin yaa ilma kiyya mana kana keessatti marwaa qilleensitaa farsitu qabbanooytuudhaaf firiija tallaajaa mukayyeefa as keessa kaayii maaraa fooqi tana keessaa jennaaniin yaa ummaatii duba ilaan gaarraa maaliif kanatti nimin taa'ee jennaan ani amma an kara galaa keetiin jira an obbaafadheetiin jira ati garuu gaafa dulloomtee mana kana keessa dhufte akka kiyyetti akka oowwaan hin gubannee jetteen si galee kanaaf namni gartee addunyaa fi akhiratti illee si yaadu haadha teeti warri gartee haati isaanii duraa duute rabbiin gartee jannatul firdoos isin haa qananiisu warri ammoo gartee haadha teessan haati teessan addunyaarra jirtu haadha teessan kunuunfadha adara addunyaa tanarra hanga jirtan haadha teessan hin dagatina. Suuraa asirratti agartan tun haadha takkaatu ture gamoo takka keessa gamoo gartee namni tokko keessa hin jirre san keessa tajaajilamaa turte. Isiin fayyaa dhabdee hedduu rakkannaan namni isii tajaajilaa ture san ummaan ta'e du'aa jirti hoottuu jee ilma isii yaamnaan ilmi isii yeroo fiigaa dhufu haadha isaa hedduu laaffattee du'aa jidduu jirtu tana argee ummaatii maal dhaammattaa jennaaniin yaa ilma kiyya mana kana keessatti marwaa qilleensitaa farsitu qabbanooytuudhaaf firiija tallaajaa mukayyeefa as keessa kaayii maaraa fooqi tana keessaa jennaaniin yaa ummaatii duba ilaan gaarraa maaliif kanatti nimin taa'ee jennaan ani amma an kara galaa keetiin jira an obbaafadheetiin jira ati garuu gaafa dulloomtee mana kana keessa dhufte akka kiyyetti akka oowwaan hin gubannee jetteen si galee kanaaf namni gartee addunyaa fi akhiratti illee si yaadu haadha teeti warri gartee haati isaanii duraa duute rabbiin gartee jannatul firdoos isin haa qananiisu warri ammoo gartee haadha teessan haati teessan addunyaarra jirtu haadha teessan kunuunfadha adara